Inni garuu jaalala obboleessa isaa irraatii qabuuf irraa kan hin ka'e obboleessa isaa wajjin du'uudhaaf obboleessa isaa wajjin hin deemu. Garraamummaan akkas. Saragallaan Abinaadhaa Masanqoon Daawitii samiidhaa hanga lafaatti ergamoonni ba'anii kan bu'an. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadii tokko jennee ni amanna. Ameen. Hordoftoonni hiriiraa yuutuubii maatiiwwan Waaqayyoo biyya alaas ta'e biyya keessa teessanii kan hordofaatti jirtan kan dursu nagaa Waaqayyooti. Nagaa Waaqayyoo isa jiraataa, nagaa Kiristoos Iyyasuus isinin gaafadha. Akkam jirtu? Akkamiyyoo nageessanii? Waaqayyo Waaqni keenya arjumaaf gara laafummaa isaatiin eegee tiksee sa'aatii kanaaf yeroo kana akka nuti isa galateeffannu, akka nuti isa jajannuudhaatiif yeroo kana kan nu kenne maqaan Waaqa keenyaa kan galateeffameetiif kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Sababii fayyina keenyaa kan taate guggee garraamii qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamootaa kan taate abaaboo gannataa Saragallaa Abinaadaamitti kan fakkeeffamtu gugeen garraamii Dubroon Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararratti kan kabajamteef kan ulfaatti nuuf haa taatu. Egaa guyyaan har'aa kun guyyaa tokkodha. Guyyaa tokkoon kana baatiin seenee guyyaa gaafa tokko guyyaa dhaloota haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha guyyaa itti yaadannudha. Inni lammaffaan guyyaan kun guyyaa itti sooma filsataa sooma duuka bu'oonni soomaa turan kan itti eegalludha jechaadha. Kanaaf asumarraatiin amantoonni kiristiyaanaa kan taatan marti keessan iyyuu biyya keessas biyya alaa kan jirtanii baga soomaa filsataa baga nagaadhaan geessan isiniin jedha. Egaa soomiin kun sooma eebbaa qabu, sooma sooga qabu akka nu ta'u eeyyama Waaqa keenyaa nuuf haa ta'u. Abbaan Hiriyaaqoos Dubroo Maariyaamiin galateeffatee jira. Abbaan Efreem immoo galata Dubroo Maariyaamii kan barreessedha. Galata Dubroo Maariyaam kan barreesse kana keessatti Dubroo Maariyaamiidhaan lafti qonnaa sanyiin ittiin facaanee siidha jedheetiin galata Dubroo Maariyaam guyyaa kibxataa kan kadhatamu yookaan immoo guyyaa gaafa facaasaa jechaadha. Yookaan iddoo garaagaraatti facaasaan jedhama, jammoo jedhama, kibxata jedhama. Kanaaf guyyaa kanatti kan kadhatamu jechaadha. Lakkoofsa 14 gubbaa irrattidha kan inni argamu. Dubroo Maariyaamii yeroo inni galateeffatu agarra jechaadha. Kanaaf saba Waaqayyoo waa'ee Dubroo Maariyaam fakkeenya garaagaraatiin dubbatamee jira. Fakkeenyi isheedhaa ka'eetiin jira jechaadha. Fakkeenyi wanti tokko ifa gochuudhaatiif yommuu itti barbaadamu ragaa kan akka ifa namaa ta'uudhaaf sammuu namaatiif akka galutti qalbiin namaa akka inni irraanfanneedhaaf barnoota sana akka inni fudhatu akka inni qabatuudhaaf fakkeenyaanidha kan dubbatamu jechaadha. Kanaaf fakkeenyaatiin afaan koo nan banaa addunyaan erga uumamee jalqabee kan dhokates nan dubbadha jedhamee wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 34 gubbaa irrattis akkuma dubbatame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya garaagaraatiin dubbachaa bartoota isaatiif bakka walitti qabamanii jiranitti jecha iccitii fakkeenyaan dubbate sana immoo isaaniif hiikaa ture. Wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 33 gubbaa gaafa ilaallu argachuu kan dandeenyu jechaadha. Kanaaf egaa saboottan Waaqayyoo fakkeenyi gaafa dubbatamu waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha. Wanta sanaa wajjin wal fakkeessuu keenya otoo hin taane yaada namaatiif akka galu namni hubannaa akka inni qabaatuufidha. Fakkeenyi Dubroo Maariyaamidhaaf kan kennamu malee fakkeenyaaf abbaan keenya qulqulluun abbaan keenya Efreemii ati lafa ishee jalqabaate gaafa jedhu Dubroo Maariyaamiin lafaan fakkeessuu isaa miti. Lafaa wajjin wal qixa jechuu isaa miti. Itti deebina gara barnoota kanaatti. Kanaaf abbaan keenya abbaan Hiriyaaqoos egaa kitaaba qiddaasee isaa keessatti Dubroo Maariyaamiin gaafa galateeffatu maalidha? Galataan kan guutamte yaa Dubroo fakkeenya eenyuuf maaliinan si fakkeessaa? Fakkeenya eenyuutiin si fakkeessa? Maaliinan si fakkeessaa? Jedhee waa'ee Dubroo Maariyaam fakkeenya ishee dubbachuu eegala. Waan ittiin fakkeessu waan ittiin walitti fidu gaafa dhabu jecha. Kanaaf maal jedhee jalqaba? Addaam gannataa yeroo ari'atametti abdiin isaa siidhaa jedha. Abdii Addaamiin kan taate. Addaam gannata keessaa gaafa ari'atamu sana abdiin Addaamiidhaa siidhaa. Abeel yeroo ajjeefametti gara laafummaan isaa siidhaa. Kanaafidha garraamummaa Abeel
jennee fakkaattii garraamummaa Abeel kan jennu kanaafidha. Fakkeenya kanaatiin jecha garraamummaan ishee akka garraamummaa Abeelidha. Kanaaf gara fuulduraatti wajjiniin ilaalla. Fakkeenya Dubroo Maariyaam Abeelii wajjin maaltu wal fakkeessa kan jedhuuf. Abeelii garraamummaan isaa obboleessa isaa ajjeesuudhaaf gaafa gara bosonaatti fuudhee deemu sana Abeel obboleessa isaa Qaayilii wajjiniin deema ture. Garraamummaan isaa aga kana. Obboleessa isaa ajjeesuudhaaf fuudhee deemaara. Inni garuu jaalala obboleessa isaa irraatii qabuuf irraa kan hin ka'e obboleessa isaa wajjin du'uudhaaf obboleessa isaa wajjiniin deema. Garraamummaan akkasidha jechaadha. Kanaaf egaa arjummaa seetii hojiin Henookidhaa Nohi balleessaa badiisaa irraa yookiis balleessaa yeraa irraatii akka inni ooluudhaatiif kan inni ittiin fayye eebbi isaa qoonni seemiidhaa siidha miti jedheetu abbaan keenya qulqulluun Hiriyaaqos ni galateeffata jechaadha. Dubroo Maariyaam keessummaan Abrahaam urgaa inni Yisihaaqiidha. Riqaan Yaaqoobsidha. Yoosefiin kan tasgabbeessitu sidha. Tsillaatiin Musee Phaaxoos kan jedhamte baalli Siinaa luba daara luba Aroon irraa tsillaatiin turte. Lammaffaa uleen biqiltee fi utuu bishaan ittiin namniin kan daraarte uleen Aroon siidha. Ragaa siidaa Iyyaasuu fuula sadii kan qabdu amara Geediyoon mudaa'ii urgaa'ina Saamu'eelii fi gaanfi dibataa siidha. Hiddi isa itti abdate saragallaan Abnaadha. Masanqoon Daawwitii samiidhaa hanga lafaatti ergamoonni ba'anii kan bu'an Yaaqoob kan arge riqaan Yaaqoobiidha siidha jedhee qulqulluun abbaan keenya abbaan Hiriyaaqos Dubroo Maariyaamin galateeffate jechaadha. Kanaaf gaafa akkasittiin jedhu muka jireenyaa Soloondisiidha. Madaanaawiin kan fayyistu gammachuu Zakkaariyaas galmi qulqulleettii Milkiyaas siidha jedheetu Dubroo Maariyaamin galateeffata jechaadha. Kanaaf maaliin si fakkeessaa fakkeenya hin qabdu jedhee Dubroo Maariyaamin yeroo inni galateeffatu ilaalla jechaadha kitaaba qiddaasii isaa keessatti. Kanaaf egaa abbaan keenya qulqullichi Efreem galata Dubroo Maariyaamii yookiis immoo afaan Amaariffaatiin Uddaasee Maariyaam kan jennu jecha isa kan barreesse maal jedhaa? Dubroo Maariyaamiin gaafa galateeffatu ati lafa ishee jalqabaatii jedha. Lafa ishee jalqabaa jechuun isaa maalidha? Lafti jalqabaa sun kan qulqulluun abbaan keenya Efreem itti fakkeessu sun maalidha? Isa kamidha? Gaafa jennu saba Waaqayyoo galata isaa kana gaafa ilaallu seera uumamaa boqonnaa tokko gubbaa irratti nu geesse. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 12 gubbaa gaafa dhannu lafti sanyii malee biqilchite jedha. Lafti kunis sanyii malee biqilchite. Waaqayyo jalqaba dacheen nuti irra jiraannu kun amma yeroo jiraannu kana keessatti namni gaafa sanyii lafatti facaasudha sanyii kan inni argachuu danda'u. Namni yoo xaafii facaase xaafii haammata. Namni yoo boqqolloo facaase boqqolloo makarata. Waanuma facaase jechaadha. Waanuma lafarratti facaasnedha deebinee kan nuti argannu. Kanaaf amma yeroo ammaatti fakkeenyaaf qotee bulaan yookiis qonnaan bulaanii gaafa sanyii facaase sana deebi'ee argata. Namni boqqolloo facaasee xaafii haammatu gonkumaan jiru. Kan xaafii facaasee immoo boqqolloo makaratu hin jiru. Waanuma facaasan makaratu jechaadha. Lafti isheen jalqabaa sun akka kana miti. Lafi isheen ammaa kuni waan abbaan facaase sana namaaf laatti. Namaaf biqilchiti. Namaaf argamsiisti. Lafti isheen jalqabaa garuu Waaqayyoo samiif lafa kana erga uumeetii ijoolleen Addaamii akka isaan irraa sooratan akka isaan irra jiraataniidhaaf jedhee Waaqayyoo sanyii lafa kana keessaatii gaafa biqilchu biqiloonni addunyaa kanarra yookiis dachee kanarra jiran hundi isaaniiyyuu sanyiin otoo ittiin faca'ameenidha Waaqayyo kan argamsiisa. Biqilaan akka gosa isaatiitti akka isaan lafa keessaatii biqilan yookiis akka isaan lafa keessaa ba'anidha. Waaqayyo sagalee isaa abbummaadhaatiin gaafa ajajeedhu lafti isheen jalqabaa kan sanyiin ittiin faca'ane sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaatiin of keessaatii firii gaarii argamsiiste. Sanyii gaarii baaste. Kam sanyii lafti isheen jalqabaa argamsiiste sun sanyii ittiin ijoolleen Addaamidhaa sooratanii ittiin jiraatan kan foon isaaniidhaaf ta'u
lafti kun kan isheen argamsiiste. Kanaaf egaa abbaan keenya qulqullichi Efreem maal jedhaa? Dubroo Maariyaamiin gaafa galateeffatu ati lafa ishee jalqabaati. Lafa ishee jalqabaati gaafa jedhu sanyiin kan itti hin facaanedha Dubroon Maariyaam. Sanyiin kan itti hin facaane jecha. Yaada namaa malee, fedhii namaa malee biddeen bara baraa kan ta'e, nyaata bara baraa kan ta'e Kiristoos Yesuusiin kan argamsiiste Dubroo Maariyaamidha. Sanyiin isheerraatii argame Dubroon Maariyaam lafa gaafa taatu kan ishee keessaatii argame immoo nyaatadha. Nyaatni ishee keessaa argame immoo nyaata bara baraati. Nyaata har'a nyaatanii bor hin beelofne. Nyaata ittiin jireenya bara baraa ittiin galan. Nyaata nyaatanii bara baraan ittiin jiraatan. Foon isaaf dhiiga isaa kan argamsiise lafa ishee jalqabaa Dubroo Maariyaamidha. Lafti jalqabaa suni saba Waaqayyoo waan ittiin ijoolleen Addaam nyaatanii foon isaanii ittiin jiraachisanidha kan inni argamsiise. Dubroo Maariyaam lafa ishee jalqabaa kan jedhamte garuu nyaata foonii qofa otoo hin taane argamsiisaa nyaata lubbuu kan ta'edha kan isheen nuuf kennite jechaadha. Firiin ishee keessaatii argame nyaati ishee keessaatii argamu nyaata bara baraa kan ta'e nyaata lubbuuti. Nyaata jireenyaati jechaadha. Ishee irraatii kan bahe kan nuti soorannu. Kanaaf egaa haa ta'u maleessa fakkeenya kanaan kan inni dubbate qulqulluun abbaan keenya Efreem lafa ishee jalqabaa sanatti kan fakkeesseef maalifidha? Lafti ishee jalqabaa sunuu soorata foon keenyaa nuuf argamsiise. Dubroon Maariyaam immoo soorata lubbuu keenyaa nuuf argamsiiste. Kanaaf maaliif sanatti fakkeesse kan jedhuudhaaf deebiin isaa akkasii. Lafi jalqabaa suni utuu ittiin faca'eenidha. Sanyii kan isheen argamsiiste. Dubroon Maariyaamis akkasuma. Yaada namaa malee, fedhii namaa malee, dandeettii namaa, beekumsa namaa malee Waaqayyoon kan argamsiiste Dubroo Maariyaamidha. Kanaafidha qulqulluun abbaan keenya Mikiyaas maal jedhaa? Fedhii namaa malee yookiis yaada namaa malee dhagaan tulluu irraa fottoqee jedha. Dhagaan tulluu irraa fottoqe sun tulluu kan jedhame Dubroo Maariyaamidha. Dhagaa kan jedhame Kiristoos Yesuusidha. Irraa fottoqe gaafa jedhamu kan irraatii argame jecha. Mukti tokko gaafa hundee isaarraatii gaafa yookiis damee irraa gaafa fottoqee jedhu mukti sun irraa fottoquyyuu maleessaa muka sanaa wajjin baalli isaa firiin inni qabatee jiru martiyyuu sanaa wajjin wal fakkaata. Kiristoos irraatii Dubroo Maariyaam irraatii kan argame foon isheerraa foon fudhatee dhiiga isheerraa dhiiga fudhachuudhaanidha. Malee isa akka namoonni baay'een isaanii gaafa dubbatanii jiran qodaa taasifachuudhaatiin keessa jiraate isheen qodaa isaati jedhanii akka dubbataniiti. Magaalaa taasifatee suraafeliidhaaf kiruubel ollannaa cimaadhaan fuuldura isaa dhaabbatanii fuula isaa ilaaluu dadhabuurraa kan ka'e kochoo isaaniitiin fuula isaanii golganii qulqulluu mo'aa ilma Waaqayyoo jedhanii kan galateeffatan Dubroon Maariyaam abidda waaqummaa gadameessa keessatti baate. Waaqayyo Kiristoos Iyesuus gadameessa ishee keessaatii gaafa ba'u garuu foon ishee fudhatee ba'e, dhiiga ishee fudhatee ba'e walitti makaman jechaadha. Tawaahidoo kan jennu kanaafidha. Walitti makamuudhaan. Kanaaf egaa fakkeenya kanaatiin qulqulluun abbaan keenya Efreem kan inni dubbate waa'ee Dubroo Maariyaamidha jechaadha. Galata isaa Dubroo Maariyaamiidhaaf dhiyeessee guyyaa kibxataa yookiin facaasaa yookaan jammoo yookaan hojjaa lammaffoo kan jedhamu irratti fuula 14 gubbaa irratti afaan Oromootiin kan dubbistan fuula 14 gubbaa irratti Dubroo Maariyaamiidhaan kan inni galateeffatudha jechaadha. Dubroo Maariyaamiin egaa galatri ishee ulfina isheedhaa kan ol ishee qabu qulqulluun abbaan keenya Efreem fakkeenya baay'eedhaan isheedhaaf dubbate. Fakkeenya baay'ee isheef dubbate kana tokko isaanii fakkeenya galata Dubroo Maariyaam keessa jiru kan qulqulluun Efreem barreesse kitaaba qulqulluu irratti immoo kan barraa'ee jiru walitti fiduudhaan wal simsiisne
akkuma ammaa kanatti fakkeenyota kana gaggabaabsinee wajjiniin ilaalla jechaadha. Har'aaf garuu galata Dubroo Maariyaamiidhaa. Fakkeenyaan qulqulluun abbaan keenya Efreem kan inni barreesse ati lafa ishee jalqabaati jedhee akkuma inni dubbate lafa ishee jalqabaa kan taate Dubroo Maariyaamii galataa Dubroo Maariyaam kutaa tokkoffaa isaa kanagaa asuma irratti xumurraa. Egaa eeyyama Waaqayyoo ta'ee gidduu kana waa'ee Dubroo Maariyaamii galata ishee, ulfina ishee, arjummaa ishee, kabaja isheedhaa yeroo itti waliin dudubbannudha jechaadha. Kanaaf egaa hordoftoota ididiyaa yuutuubii kan taatan biyya keessas biyya alaa teessanii kan sagalee kana hordofaatti jirtanii soomiin kun egaa akkuma beekamu sooma bartoonni soomanidha. Sooma bartootaa kana immoo egaa duras dubbadheen ture bal'inaan barnoota isaa wajjin yeroo dheeraa wajjin waan qabnuu fi waliin dubbachuu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hammina warra Yihuudootaa irraatii kan ka'e waliin falmii Yihuudootaaf bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gidduutti taasifameedhaatiin subaa'ee kana kan isaan qabatan. Subaa'ee kana gaafa qabatan immoo waan Waaqayyoon gaafatan biraa deebii argataniiru. Eebba ittiin argatan, suuga ittiin argatanii. Kanaaf nutis isaan irraatii barree eebba haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii argachuudhaafidha. Gaafannee nutis deebii argachuufidha. Egaa namni ishee waammate, namni isheetti matee homaallee hin dhabu jechaadha. Waaqa keenyatti, uumaa keenyatti kan siqu isheedha. Eenyumaan caalaatti iyyuu kan Waaqayyootti siqu isheedha. Waaqayyoodhaaf haadha taatee, Waaqayyoodhaaf bakka bultii taatee, Waaqa samiin teessoo isaa lafti ejjennaa isaa ta'e kan homtuu isa hin daangeessineef isheen magaalaa Waaqayyoo taatee gadameessa ishee keessatti Waaqa samiif lafa uume kana kan keessummeessitedha. Kan isheetti qixxaatu eenyumallee hin jiru. Kanaaf Waaqatti kanaan isheedha. Rakkina keenya, dhiphina keenya, gidiraa keenya, ba'aa keenya, hibboo jireenya keenya hundumaayyuu isheetti finnee yoo himanne isheen ilma ishee biraa araara nuu kadhattii, dhiifama nuu kadhattii jenneeti kan nuti abdannu, kan nuti amannus dhugumattis immoo ni gooti jechaadha. Kanaaf egaa haati saba hundumaa haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hewaan nyaatteetu gara du'aatti nu geessite. Dubroon Maariyaam garuu nyaata nuuf laattee gara jireenyaatti nu fidde. Agartanii hewaan isheen jalqabaa nyaattee sababa nyaatte sanaatiif gara du'aatti nu geessite. Hewaan lammaffaan Dubroon Maariyaam haati Waaqayyoo keenyaa garuu nyaata bara baraa kan ta'e, jireenya bara baraa kan ta'e, qoricha bara baraa kan ta'e nuuf kennite, ittiin nu wallaante nyaata isheerra arganne sana nyaannee sooranne gara jireenyaatti akka nuti gallu nu taasiste jechaadha. Kanaaf haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin suugni ishee, ayyaanni ishee, araarsummaan ishee, kadhannaan ishee hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u. Biyya keenyarraa suugni ishee biyya keenyarraa oolee kan bule haa ta'u. Tokkoon tokkoon keenyaa, laphee tokkoon tokkoon keenyaa, gola tokkoon tokkoon keenyaa, hir'ina tokkoon tokkoon keenyaa, dhiphina tokkoon tokkoon keenyaa iyyuu kan beeku isheedha. Mana Dookimaasitti argamuudhaatiin hir'ina Dookimaasiidha akkuma gochisiiftee. Dookimaas hir'ina qabaa, Dookimaas dhiphina qabaa, Dookimaas gaddee jira jettee gadda Dookimaasiidhaa gara Kiristoositti, gara ilma isheetitti, gara Waaqa isheetitti dhiyaatte Dookimaasiidhaaf hir'ina isaa, dhiphina isaa irratti akkuma birmatti anaaf isiniifis sagalee kana dhagaatte kan jirtan hir'ina tokkoon tokkoon keenyaa irratti haati Waaqayyoo nuuf hirmaatte hir'ina keenya akka isheen nuuf guuttu, amantaa keenyatti akka jabaannuudhaaf, biyya keenyaaf, amantaa keenyaaf jaalala, nagaa, tokkummaa akka nuuf kadhattu, akka isheen nu wajjin taatu eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kana caalaa isinitti hin baay'isuu, barnoota biraatiin, gorsa biraatiin akkasuma deebinee walitti dhufna. Bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Araarsummaan suuqni haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii hunda keenyarra oolee kan bule nuuf haa ta'u. Jalqabaa haga xumuraatti kan nu geggeesse Abbaaf galanna ta'u, Ilmaaf galanna ta'u, Hafuura Qulqulluudhaaf galanna ta'u. Ulfinni haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaaf kabajni ulfaataa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Nagaa Waaqayyootiin tura.